Hacaaluu hundeessaa Oromoo Gerersaa Oromoo diinni qoodee gargarii faffacaasee mataa walitti dachaasee ilmaan Oromoo hunda keessa falaan kakaasee qabsoo irra bobbaasee qabsoo ilmaan Oromoo fuulduratti furgaasee du'a artistii kanaa miidiyaan bebbeekamoon Rooyitarsii fi BBC'n Aljaziiraan addunyaadhaaf gabaase. Uummanni addunyaadhaa gaafii itti kakaasee warra kalee noobilii maqaa nagaa jedhuun nama nagaa booressu dogoggora badhaase. Biyyoon san dhageenyaan ija lamaan babaatee hulaan kadhaa cufamte qabsoo itti finiinsaa fincaan ofirra yaase. Ramsa kee ajjeese leenca aggee shaan qabe keerroo fincila kaase garuu dhaabuu dadhabe uummata karaa nagaa sobee biyya dachaase hidha guuruu jalqabe. Reenjeritti deebi'ee foddaa TV isaati gadi ba'ee dhaadata akka waan lola irra loltuu booji'ee qabe. Maal irratti dhaadata namni kararraa dabe namni hamilee cabe. Yaa abiyyoot kaata'ee jiruutee sodaachisi ennuudhaan sodaachisuuf uffatte reenjeri. Qabsoon ol baate seetaa dhiiga qeerroof qarreettu aangootti ol si baase. Qabsoo qeerroof qarreettu aangorraa gassi buusa tana ofitti himi jala tararii barisitti fakkaattee tarii. Harkaan uummata kaate jiruuf jireenya kan kee keessa galchite gaafi carraa sadiin qabda sadiin keessaa filadhu. Yookaan akka Mangistuu yookaan akka Sadaamii yookaan akka Gaddaafii. Master pilaanii ibiddi gincii ka'e Oromiyaa wal gahe fincila diddaa gabrummaa qeerroof qarreen ol ka'e ilmaan Oromoo hundi keessaaf alaa wal ta'e qabsoo irra bobba'e wayyaanee lafaan dha'e ibiddi amboo ka'es taphatti dhaamuun ta'u hanga gaafiin Oromoo hundi isaa galma gayu hanga Jawaar Muhammad hanga Baqqalaa Garbaa hanga Hamzaa Booranaa. Hanga Abdii Raggaasaa hanga Dajanee Xahaafa hanga ilmaan Oromoo hundisaa hidhaa ba'u hanga sirna naftanyaa buqqisee lafaan dhahu. Nafti jechuun qawweedha naftanyaa jechuun nama nafxanyaan sanyiin qabu hujii isaa madaalama abbaa irree jedhama. Qabsoo qeerroof qarreettiin nafxanyaan ni dhabama. Warri har'a nu hidhu warri har'a nu qabu bodhin nu hin qabama. Qabsoo jabaadhaa jama duubatti nun deebisu hidhaaf ajjechaaf tumaan qabsoo finiinsa dhama. Waan nama ajaa'ibu hujii naftanyaa lahaala ufumaanu ajjeese ufumaanu awwaala dabanurra dalage deebisee nurra faala. Qeerroof qarree ajjeese hinjifannoo sahala akka ufii godhee dhaala humna qawwee abdatee nu sodaachisu yaala.